Viidiyoon tibbana Walaayittaatti mudate jedhamuun qoodamu dhugaadha. Viidiyoo tibbana miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodamu taateen kun Walaayittaatti qoodamu hima. Tibbana viidiyoon tokko namicha qaama saala nama intala isaa gudeedee mureetti jedhamuun miidiyaalee hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaa jira. Taateen naannoo kibba godina Walaayittaa aanaa 4 keessatti raawwate jedhame. BBCnis dhimma kana adda baafachuudhaaf gara godina Walaayittaatti imaluudhaan qondaala qajeelcha poolisii godinichaa dubbiseera. Viidiyoon gabaabaa kun abbaan nama intala isaa gudeedaa ture irraa qaama saalaa mure jedhamuun kan namoonni walii qoodan ta'u malee qondaalli poolisii dhimmi kun sobaa fi ta'ee jedhamee kan qindaa'edha jechuun BBCtti himani. Diicha irratti abbaan intala isaa iyyitu dhagee yeroo mana seenuu namicha ollaasaa intala isaa gudeedaa ture arguun rukutee kuffise. Sana booda qaama saalaa isaa irraa mure jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa wal harkaa fuudhaa jiru. Abbaan gochicha raawwate jedhames akka waan to'annaa seeraa jala oolfameetti haasa'ama. Raabbii viidiyoo sana irrattis namni ga'eessa tokko waan gogaa fakkaatu harka isaa bitaatti baatee namoonni qaamolee seera kabachiisan fakkaatan ammoo banii osoo adeemanii namoonni kaan ammoo duubarraan marsanii itti wacaa yeroo yaa'an mul'ata. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa BBC bilbilaan dubbisee Komaander Nigaatuu Geetaachoo garuu kun sobaadha wanta akkasii godina keenya keessatti hin raawwanne jechuun BBCtti himani. Sagaleen qoodamaa jirus argineerra kan jedhan Komaander kuni kutaalee godina Walaayittaa kamittuu waan akkasii kan hin raawwannee fi odeeffannoo sobaa qindeeffamedha jechuun gocha kana ibsan. Achi dhufteen suuraa kana maali eessatti qoodame namni suuraa irraa mul'atu maal kan jedhu BBC'n ammatti adda baafachuu hin dandeenye. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa kanaan duras wanti akkasii hin turre jechuun taateen suur sagaleedhaan miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jiru dhugaa miti jedhan. Walaayittaatti raawwate jedhamuun karaa viidiyootiin miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jiru kanas kan qondaalli poolisii godinichaa jedhaniin alatti BBC'n addatti hin mirkaneeffanne.